Jaalatamtoota hordoftoota tajaajila soogiddaa akkam jirtu bakka jirtan hundumaatti nagaan inni kan Waaqayyo inni amansiisaan isiniif baay'atu. Akkuma beektan kanaan dura tajaajila soogiddaa yerootii gara yerootti keessumaa torbaniin mata duree adda addaa irratti sagalee Waaqayyoo isiniif dhiyeessaa turuun keenya ni yaadatama. Tajaajila kana jalatti mata duree adda addaa kan ilaalle yeroo ta'u ittiin eebbifamtanitti inni abdan karaa tajaajila kanaa Waaqayyoo yoo xinnaate dubbii tokko garaa keessanitti dubbateera jennee amanna. Kanaaf har'as gargaarsa Waaqayyootiin gara keessanitti achi as deebinee dhufneerra. Waaqayyoo yerootii gara yerootti nu barsiisuu waan jaallatuu fi wanta inni nu barsiise keessaa wanta inni ittiin nu eebbise keessaa sagalee isaa keessaa har'as isiniif qooduudhaafan jira. Mata dureen har'a isiniif qooduudhaaf qabadhee dhiyaadhe waldaa keessatti baduu jedha. Yookiin immoo mana isaa keessatti baduu. Mana Waaqayyoo keessatti jechuudha. Mana Waaqayyoo keessatti baduu. Waldaa kiristaanaa keessatti baduu. Akkamittiin waldaa kiristaanaa keessatti namni bada? Naan jechuu dandeessu. Waldaa kiristaanaa keessatti yookiis immoo mana Waaqayyoo keessatti yookiis waldaa keessatti namni hin fayya malee akkamittiin bada? Iddoo kan biraatti inni badu mana isaa dhufee fayya. Waldaa kiristaanaa dhufee fayya jennee yaaduu dandeenya. Sirriidha, dhugaadha. Manni Waaqayyoo iddoo itti fayyan malee iddoo badiisaaf qophaa'e miti. Haa ta'u malee iddoo fayyinaaf Waaqayyo qopheesse kana keessatti namoonni baay'een badanii akka isaan argaman sagalee Waaqayyootu nutti dubbata. Kadhannaa godhannee gara dubbiin nuuf qabutti haa kadhannu. Si galateeffanna Waaqa keenyaa gargaarsa keetiif gochaa kee oolmaa kee eebba kee hundumaaf galanni siif haa ta'u. Yerootii gara yerootti nu barsiisuu waan jaallattuuf yeroon kunis immoo yerootti nutti dubbattu waan ta'eef galanni maqaa keef haa ta'u. Sin galadhaa nama dubbii kana dhaggeeffatu hundumaatiif hafuurri qulqulluu hidhata isaa hidhata ishee ta'ee dubbii kee akka ibsuuf dubbii kee akka barsiisu. Anaanis yeroon dubbii kee dubbadhu kana hafuurri qulqulluu anaa wajjiniin ta'ee ijoollee keetti akka dubbatuuf jaalala kee haa ta'u. Ulfina isaatti fudhadhu maqaa Kiristoos Yesuusiif jettee Ameen. Eeyyee waldaa kiristaanaa keessatti baduu danda'ama. Mana qulqullummaa keessatti yookiis mana Waaqayyoo keessatti baduu danda'ama. Yoo iddoon kun badiisaaf hin qophoofne ta'eyyuu lafatti badamuun irra hin jirre kanatti namni bada. Lafatti baqatanii ooluun irra jirutti lafa itti fayyinaaf dhufuun irra jirutti namni baay'een akka inni badu. Wanta waldaatti ta'uun irra jiru gochuu dadhabuudhaan waldaa keessa jiraachuudhaan mana Waaqayyoo keessa jiraachuudhaan waan Waaqayyo isarraa eeguuf Waaqayyo isarraa barbaadu adda baasee isa gochuu dadhabuudhaan namni waldaa kiristaanaa keessatti bada. Utuma waaqeffatuu bada, utuma tajaajiluu bada, utuma sagaduu bada, utuma maqaa Waaqayyoo waammatu akka inni badu nutti himu. Lukaas boqonnaa 15 keessatti akkuma beeknu seenaa wantoota badee beekna. Wantoonni sadii akka isaan badan beekna. Inni jalqabaa hoolaa badeedha. Inni lammaffaan saantima bade, inni sadaffaan mucaa bade. Lukaas boqonnaa 15 keessatti kan nuyi arginu. Seenaa kana sirriitti beekna. Badiisa isaanii yeroo ilaallu sadanuun isaanii akkaataa isaa itti badan yoo ilaallu hoolaan bade manaa ba'ee bade bakkeettidha kan inni bade. Keessatti tun taane bakkeetti bade. Mucaa bade yoo ilaalle keessatti tun taane bakkeetti bade. Manaa ba'ee karoorfatee saganteeffatee kana booda isinii jiriin hin jiraadhu qooda kunaa kennaa jedhee gaafateeti kan inni bade. Saantima bade yeroo ilaallu yookiin meetii bade sana yeroo ilaallu garuu eessatti badeedha? Mana keessattidha kan inni bade. Bakkeetti miti kan inni bade. Manaa ba'ee karaa irratti lafa bu'ee miti kan inni bade. Mana keessatti bade. Kanaaf jecha maal goote jedha? Dubartiin kun jalqaba ibsaa qabsiiftee jedha. Meetii bade yookiin saantima bade kana barbaaduudhaaf ibsaa qabsiifte. Maaltu balleessa waan ta'eef manuma keessa ta'ee dukkana balleessa waan ta'eef. Dukkanatu badiisa
saataa dukkana keessa dhookata waan ta'eef saabii dukkanni isa marseef argamuu hin danda'u waan ta'eef ibsaa qabsiisuutu irra ture. Har'a waldaa kiristaanaa keessatti namoota badan barbaaduudhaaf yookiis baduu keenyaaf dhiisuu keenya of beekuudhaaf yookiis kan bannee jiru ofii keenya barbaaduudhaaf sagalee isaa ibsaa goonee qabsiisuu danda'utu nurra dubbii waaqayyoo qabsiifachuu danda'u nurra. Faarsaa Daawit 119 lakkoofsa 105 irratti seerri kee ibsaa miilla kootiiti karaa kootiifis ifadha jedha. Seerri kee ibsaa miilla kootiiti karaa kootiifis ifadha. So akka dubartii sana seera waaqayyoo yookiis dubbii waaqayyoo sagalee waaqayyoo kitaaba qulqulluu mana qulqullummaa keessatti waldaa kiristaanaa keessatti ol hin kaafamu yoo ta'e iddoon hin kennamuuf yoo ta'e kan dubbatu kitaaba qulqulluu miti yoo ta'e kan dubbatu nama yoo ta'e kan dubbatu yaada namaati yoo ta'e barsiisa namaati falaasama namaati yoo ta'e kitaabni qulqulluun yoo dhookate mootota saduraa boqonnaa 22 keessatti kitaabni qulqulluu akka inni mana qulqullummaa keessatti badee ture dubbata. Seenaa baraa lammaffaa boqonnaa 15 keessatti immoo sabni Israa'el bara baay'eedhaaf fitu maal malee turan jira seera waaqayyoo malee turan. Namni isaan barsiisus hin jiru ture. Waaqa isa dhugaa malee jiraatu turanii jedha. Manuma keessa dhagaru sabuma waaqayyooti ijoolleema waaqayyoodha malee warra waamamanidha. Garuu waaqa dhugaa malee jiraatu. Kanaaf waldaa kiristaanaa keessatti dubbiin waaqayyoo ifa keenya ta'ee qabsiifamuutu irra jira. Dukkana biyyi lafaa keessa jiru waldaa keessa waan hin jiraanneef hin qabu. Yoo sagalee waaqayyoo waldaa isaa keessatti hin dubbatamu ta'e sagalee waaqayyoof iddoon hin kennamu yoo ta'e sagalee waaqayyoo ol hin kaafamu yoo ta'e garaagarummaan hin jiru biyya lafaa wajjin. Lammaffaa dubartiin kun kan isheen goote mana ishee haruutu irra ture. Kosii mana ishee keessa jiru qulleessuutu irra ture. Meetii badee kana argachuudhaaf. Kanaaf mana ishee qulqulleessite amma argattuutti barbaadde booda meetii kana yookiin saantima badee kana argatte. Waldaa kiristaanaa hin qulleeffamu yoo ta'e wantoonni waldaa kiristaanaa keessatti hojjetamanii dubbii waaqayyootiin sagalee waaqayyootiin dhiiga Kiristoos Yesuusiin hin qulleeffaman yoo ta'anii iddoo itti namoonni dhufanii fayyanu tun taane iddoo itti namoonni badan ta'a. Iddoo itti fayyinaaf walitti qabaman tun taane iddoo itti badiisaaf walitti qabaman ta'a. Garuu waldaa kiristaanaatti manuma keessa dhaka inni jiru ijoolleema waaqayyoo jedhamanii warra waamamanidha warra faarfatan warra tajaajilan warra raajii dubbatan warra ergaa adda addaa dabarsan warra akkuma gogara lallaban warra faarfatan utuma taanee jirru baduu dandeenya waaqayyoon waa gargaaru. Kanaaf Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 23 yoo dubbifanne waa'ee kanaa gooftaan Yesuus waa'ee yeroo deebi'ee dhufu maal akka jedhu dubbata. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 21 amma 23 wajjin dubbifanna akkas jedha. Nama fedhii abbaa koo isa samiirraa raawwatu malee namni yaa gooftaa naan jedhu hundi mootummaa abbaa kootiitti kan galu miti. Jaalala abbaa kootii kan raawwatu malee namni yaa gooftaa naan jechuudhaanii mootummaa abbaa kootiitti kan galu miti. Guyyaa sana namoonni hedduun yaa gooftaa nu maqaa keetiin raajii dubbanneerra miti seexana baafneerra miti maqaa keetiin dinqii baay'ee hojjenneerra miti naan jedhu. Ani immoo isin yaa warra hamoota nana isin yaa warra hamaa hojjettanii an tasuma isin hin beeku anarraa fagaadhaa isaanin jedha. Ilaala namoota kana hundumaa yeroo ilaallu namoonni kun hundumtuu warra gooftaaf waa hojjetan yookiis waa'ee warra gooftaa waa jedhanii yoo xinnaate yaa gooftaa warra ittiin jedhanidha. Warra itti namanne miti warra san beekne miti warra yaa gooftaa jedhanii isa waammatanidha. Haa ta'u malee warri yaa gooftaa jedhanii na waammatanii yaa gooftaa naan jechuu isaaniitiin duwwaa mootummaa abbaa kootiitti kan galan miti.
yoo kana gochuu barbaadan waa gochuu tirreedha jaalala abbaa kootii kan raawwatan ta'u tirreedha. Mana keessa jiraachuu miti waldaa keessa jiraachuu miti miseensa waldaa ta'uu miti cuuphamuu miti isa duwwaa miti kan barbaachisu jaalala abbaa kootii kan raawwatantu mootummaa abbaa kootiitti gala yookiis mootummaa samiitti kan galan isaanidha. Meeqatu bada'e meeqadha kan badan jedhe tokko yookaan lama miti yookiis muraasa miti kan inni jedhe lakkoofsa 22 irratti baay'oonni jedhe jalqaba. Baay'oonni gaafas akkas naan jedhu jedhe jalqaba. Baay'oonni. Ilaalaa waldaa kiristaanaa keessatuma jirru utuma faarfannu utuma tajaajilu utuma jilbeenfannu utuma lallabnu utuma dinqii hojjennu baduun akka jiru yoo hin beeknu ta'e sababii waldaa dhufnuuf sababii waldaa dhannee galluuf sababii tajaajiluuf sababii nama dura dhaabannuufi yookiis sababii jilbeenfannee kadhannee baanuufi sababii sanaatiif qofa hin fayyina inni of yaadna yoo ta'e dogoggora guddaadha. Sababiin isaa baay'oonni akka ittiin badu iddoo kanatti. Baay'oonni akka ittiin badu. Baay'oonni akkas naan jedhu. Yaa gooftaa. Namoonni maqaa kiristiyanummaatiin jedhe barreessaan tokko Poolster George jedhama. Namoonni maqaa kiristiyanummaatiin waldaa kiristiyaanaa keessatti walitti qabaman hundi kiristiyaana jechuu miti jedhe. Namoonni maqaa kiristiyanummaatiin waldaa kiristiyaanaa keessatti walitti qabaman hundumtuu yookiis maqaa kiristoosii walitti qabaman hundumtuu kiristiyaanota jechuu miti jedhe. Kiristiyaanummaan sanaa olidha. Waldaa keessatti argamuu keenya duwwaa barbaadatu hin taane Waaqayyo dhaabannee lallabuu keenya duwwaa barbaadatu hin taane faarfachuu keenya duwwaa barbaadatu hin taane Waaqayyo jaalalli Waaqayyo maal akka ta'e adda baafnee beeknee jaalala Waaqayyo immoo raawwachuu keenya kan inni barbaadu. Isaanidha mootummaa Waaqayyootti galla kan nuyi jedhe. Eeyyaa manneerra Yesus gooftaadha inni waammanne. Yesus gooftaadha inni waammachuun keenya duwwaan garuu gahaa miti. Yesus gooftaa jireenya keenya akka ta'e jaalala isaa raawwachuudhaan immoo agarsiisuu danda'utu nurreera. Yeroon akkasiniin jedhu namni abboommii Waaqayyoo eeguudhaan fayyasiniin jechaa hin jiru. Namni abboommii Waaqayyoo eeguudhaan fayya miti. Namni kan inni fayyu Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan fayya. Ayyaana Kiristoos Yesuusiitiin fayya. Ayyaana Waaqayyootiin fayya. Amantiidhaan tola fayyanan. Abboommii yoo maaliif eegalee namni fayyeen abboomama waan ta'eef. Namni fayyeen abboomama waan ta'eef namni fayye jaalala Waaqayyoo raawwata. Jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaan fayyatu hin taane namni fayye jaalala Waaqayyoo raawwata. Namni fayye hin abboomamu. Namni fayye gadhiisii miti. Namni fayye seera Waaqayyoo irra kan daddarbu miti. Namni fayye cubbuutiin hin taphatu. Kanaafidha utuma waldaa kiristaanaa keessa jirru baduu kan nuyi dandeenyuuf kanaafidha. Yaa gooftaa utuma jennu baduu akka dandeenyu kutaa kana keessa kanaaf nutti himu. Namoonni baay'een waldaa kiristaanaa keessatti keessaan badaniif sababii baay'eetu jira. Warri kaanii hin dhageenye achii masaayyoo odeeffannoo hin qaban. Namni isaan barsiise hin jiru, namni dhugaa kanatti hime hin jiru. Dhugaama isa dhagaan yookiin isuma ofii isaaniitiin bira gahan sana duwwaa wanni jedhu malee dhugaan maal akka ta'e sirriitti adda baasanii qulqulleeffatanii hin beekne. Warri kaan immoo dhagaaniiru garuu hubannaa dhabuutu isaan balleessa. Nuuf hin galu. Waa jettu kun nuuf hin galu. Waan itti barsiiftu nuuf hin galu. Nuun galles nuun galus namoota jedhan jiru. Warri kaan fedhan qaban hin barbaannu. Kan akka nutti himtu hin barbaannu. Kan akka nutti lallabdu hin barbaannu. Kana duwwaa nu lallabe waa'ee kana duwwaa nutti waan isaan dhukkubsu waan isaan itti bu'u madaa isaanii waan tokko ta'e dhaga'uun barbaadan. Cubbuu isaanii waan tokko ta'e dhaga'uun barbaadan. Hin fayyita. Hin ceeta. Hin guddatta ittiin jedhamu duwwaa kan barbaadan jiru. Badiis fuula isaanii dura akka jiru. Firdiin isaan dura akka jiru. Waaqayyo murtii kennuudhaaf Kiristoos Yesuus murtii kennuudhaaf akka inni dhufu dhaga'uu namoonni hin barbaanne baay'ee isaaniitu jiru. Fedhiin qaban dhaga'uudhaaf. Warri kaan of tuulmaatu balleessa. Waldaa kiristaanaa keessa otuma jiranii of tuulmaatu balleessa.
tajaajilaan of tuuluutu balleessa. Lallabaan of tuuluutu balleessa. Faarfannaa kennaa faarfannaa qabaachuudhaan of tuuluutu balleessa. Utuu Waaqayyo raajota godhe isaaniin hin dibin raajii jedhanii of tuuluutu isaan balleessa. Utuu Waaqayyo ergamoota godhe isaan hin waamin an ergamaa jedhanii yookiis ergamoota jedhanii of tuuluutu isaan balleessa. Lallabaa dubbiin isaa fudhatama qabu, lallabaa namni ittiin eebbifameera ittiin jedhu lallabuu isaatiin namni ofii isaa balleessa of tuulee. Warri kaan immoo balleessaa isaanii amanuu dadhabuudhaan of tuulmaarraa kan ka'e balleesseera naadhiisi Waaqayyo jechuu dadhabuudhaan naadhiisi waliin jechuu dadhabuudhaanidha namni kan inni godhu. Garuu waldaa kiristaanaa keessadha kan inni jiru. Faarfataa jira, tajaajilaa jira, jilbeenfataa jira, kadhataa jira, lallaba dhaggeeffataa jira, aameen jedhee ba'aa jira. Utuma akkas godhu garuu baduun akka inni jiru beekuutu nurra jiraata. Waldaa adda addaa fudhannee yoo ilaalle waldaa cuuphaatti amanan keessaa illee waldaa cuuphaatti amanan keessaa dhibbantaa 55 kan ta'an jiraachuu hafuura qulqulluutiin kan morman jiru. Garuu waldaa kiristaanaati maqaa kiristaanummaatiin kan waaman waldaa kiristaanaa keessatti yookiis immoo namoonni gooftaa jedhanii Yesuusiin kan itti waammatan keessaa harka 55 kan hafuura qulqulluu jiraachuu isaatiin mormantu jiru. Harka 52 kan ta'an jiraachuu seexanaatiin kan morman jiru. Jiraachuma seexanni hin jiru kan amanan garuu immoo maqaa kiristaanummaatiin waldaa kiristaanaatti kan walitti qabaman jechuudha. Harka 100 keessaa harka 55 Yesuus du'aa ka'uusaa kan morman jiru garuu Yesuus gooftaa akka ta'e kan amanan. Harka 100 keessaa harka 33 kan ta'u qorannaan kan argisiisu namni hojii isaatiin fayya jedhanii kan amanan jiru. Fayyinni ayyaana Kiristoos qofaatiin ta'uusaa kan morman. Waldoonni akkasii jiru. Eessatti badaaru namoonni akkasii waldaama keessatti badaaru jechuudha. Waldaa kiristaanaa keessatti utuma waaqeffatanii, utuma sagadanii, utuma faarfatanii, utuma maqaa gooftaa waammatanii garuu maaliif kan isaan qophaa'anii badiisaa fi dhagee isaan qophaa'an. So waa'ee fayyinaa yeroo ilaallu, waa'ee mootummaa waaqayyootti galuu yeroo ilaallu dhimmi isaa yookiis waa'een isaa waa'ee gooftaa maal akka dubbatte miti kan barbaachisu yookiis waa'ee gooftaa maal akka hin jedhe miti. Yaa gooftaa ittiin jechuu qaba. Kanaafidha kan inni yaa gooftaa kan naan jedhu kan naan jedhu. Hundumtuu mootummaa abbaa kootitti kan galu miti. So waan ati naan jettu miti kan inni barbaachisu. Waan ati ittiin jettu miti kan inni barbaachisu gooftaadha. Isa miti inni barbaadu. Waan ati naan jettu utuu hin taane waa'ee koo maal akka ati dubbatte utuu hin taane kan barbaachisu eenyu itti akka ati na waamte utuu hin taane kan barbaachisu jaalala abbaa kootii raawwachuu kee. An jaalala abbaa kootii akka raawwadhe atis jaalala abbaa kootii raawwachuu keeti wanti barbaachisu malee maal akka ati naan jette yookiin waa'ee koo maal akka ati dubbatte miti. Lakkoofsa 21 irraati inni lakkoofsa 22 irraasi yaa gooftaa maqaa keetiin raajii hin dubbanne maal akka dubbanne miti kan barbaachisu. Raajii dubbachuu dandeessa maqaa gooftaatiin ila akkasiin jedha waaqayyo gooftaan maccaa jechuu dandeessa. Maqaa keetiin raajii hin dubbanne jettee yoo gaafatte garuu no inni immoo akkasiin jedha. Maqaa kootiin raajii dubbachuu kee utuu hin taane maqaa kootiin maal akka ati dubbatte utuu hin taane ati jaalala abbaa kootii raawwatteettamuu raawwanne. Jaalala abbaa kootii maal akka ta'e adda baafatte jaalala abbaa kootii kana raawwatteettamuu raawwanne. Malee waa'ee koo maal akka ati dubbatte maqaa kootiin maal akka ati dubbatte miti. Maqaa kootiin maal akka ati jette miti. Maqaa koo dhooftee raajii dubbachuu kee miti. Akkas jedhe waaqayyo gooftaan maccaa jechuu kee miti. Akkas jedhe gooftaan Yesuus jettee raajii dubbachuu kee miti. Maal akka dubbatte miti dhimmisaa jaalala abbaa kootii raawwachuu keetu barbaachisa. Gama kan biraatiin maal akka hojjettes miti. Maal akka dubbatte duwwaatu hin taane gooftaadhaaf maal akka hojjettes miti. Kanaafidha kan inni akkasittiin jedhe maqaa keetiin dinqii baay'een hojjenne kan ittiin jedhaniif kanaafidha. Yaa gooftaa maqaa keetiin seexanoota hin baafne maqaa keetiin dinqii baay'een hojjenne. Yeroo ammaa kana
amma waliinsa wallaalamee namatti bitaacha'utti bakka hundumaatti maqaan gooftaa waamama. Dinqiidhaaf milikkiti adda addaa agarsiifama. Gaariidha. Garuu isa miti safartuun jedhe. Isa miti safartuun. Maqaa kootiin maal akka hojjette miti. Maqaa koon dinqii baay'ee hojjechuu keetu hin taane. Maqaa kootiin seexanayyuu baasuu kee miti jedhe. Maqaa koo waamtee maqaa Yesuusiin jettee seexaneeffachuu isa miti kan barbaachisu. Yaa gaariidha. Maqaa kootiin seexaneeffachuun kee isa utuu hin taane garuu fayyina keetiif kan barbaachisu jaalala abbaa kootii raawwachuu keeti. Jaalala abbaa kootii. Kanaaf waan hojjetteeni hin safarin. Tajaajila keetiin hin safarin. Faarfannaa keetiin hin safarin. Lallabuu keetiin hin safarin. Akkasiin jira Waaqayyo gooftaan maccaa itti raajii dubbachuu keetiin hin safarin. Jaalalli Waaqayyo maal akka ta'e qoriitii bira ga'i. Jaalala Waaqayyo raawwadhu, jaalala abbaa kootii raawwadhu jedha gooftaan Yesuus. Isadha inni nu barsiisu iddoo kanatti. Kanaaf waa'ee isaa maal akka nuyi hojjenne miti. Yookiis maqaa isaatiin maal akka nuyi hojjenne gooftaadhaaf jenne maal akka nuyi raawwanne miti. Obboloota koo qooda abboomamuu waan kan biraa bakka buusuu hin dandeenye. Qooda Waaqayyoof abboomamu waan kan biraadhaan bakka buusuu yookiis kompenseet gochuu hin dandeenye. Isa abboomamuu irra dabarre, abboomamuu dhiifne isa dabarre kumaatama kennuudhaanii bakka buusuu hin dandeenye. Isa miti Waaqayyoon inni barbaadu. Cubbuu isa hojjennee dabarree dhufne waan kan biraa gochuudhaanii bakka buusuu hin dandeenye. Cubbuu hojjenneef qalbii jijjiirrachuu duwwaarraa kan hafe jaalala abbaa keenyaa yookiis Waaqayyoon utuu raawwatiniini Waaqayyo wajjin walitti dhufeenyi nuyi qabnu gochaa nuyi isaaf gooneen safaramuu hin danda'u. Karaa ofii qopheeffanneen takkaa mayyuu taanaan Kiristoositti dhiyaachuu hin dandeenye. Karaa ofii keenyaa qopheeffanneeni Waaqayyotti dhiyaachuu hin dandeenye. Karaan nuyi ittiin Waaqayyotti dhiyaannu karaa jaalala isaatii irraa adeemuu duwwaadhaanidha. Isaaf abboomamuuf waan kan biraa bakka buusuu hin dandeenye. Jaalala isaa raawwachuu waan kan biraatiin bakka buusuu hin dandeenye. Waaqayyoon kana irraa barbaade ani garuu kanan gochaa jira jechuu hin dandeenyu. Isa goone lakkaachuu hin dandeenyu. Qooda abboomamu. Isa gochuu keenyaaf waan gaarii gooneera yoo ta'e Waaqayyotu nu gargaare Waaqayyo haa galateeffamu. Waaqayyo si haa eebbisu waan gootuuf san. Garuu isa miti jedhe. Waa'ee koo maal akkati goote yookiis maqaa kootiin maal akka dubbatte maal akkati goote maal akkati raawwatte tun taane jaalala abbaa kootii naaf raawwachuu kee isadha kanan barbaadu. Ergaa deemuu kee miti kan inni barbaadu. Kadhannaa kadhachuu kee miti kan inni barbaadu. Harka kaasuu kee yookiin immoo harka kee gad deebisuu kee yookiis harka marachuu kee isa miti kan barbaachisu. Baasii adda addaa baasuu kee miti kan inni barbaachisu. Waldaa kiristaanaa ijaaruu kee miti kan inni barbaachisu. Keyboardii gitaara bituu kee miti waldaadhaaf kan inni barbaadu. Buusii ati kennite miti kurnaffaati galchite miti kan inni barbaadu. Galatooti galchite horii lakkaa'e miti kan inni barbaadu. Isa caalu kennite kan inni jedhe Waaqayyo mileenaan waan kenniteef miti. Gooftaan Yesuus kan inni akkasii mileenaan waan kenniteef miti. Ofii ishee jireenya ishee bultii ishee waan kenniteefidha. Jaalala abbaa isheetii waan raawwatteef jaalala Waaqayyo waan raawwatteefidha. Cuuphamuu kee miti. Miseensa waldaa ta'uu kee miti. Isaan kun hundumtuu barbaachisoodha. Warra nama maqaan hundi isaanii barbaachisaadha. Garuu ergaa dhaquun keenya Waaqayyoof ergaa deemuun keenya jaalala Waaqayyoof raawwachaa miti yoo ta'e jireenya keenya. Kadhachuun keenya jaalala Waaqayyoo raawwachaa miti yoo ta'e. Faarfannaan keenya jaalala Waaqayyoo raawwachaa miti yoo ta'e. Lallabni keenya jaalala Waaqayyoo raawwachaa miti yoo ta'e. Ani isin hin beeku warree dhabnu keessadha kan nuyi jirru. Ani isin hin beeku. Maal ittiin jedhe lakkoofsa 23 irratti narraa fagaadhaa isin warri gadhiisitti jiraattanii hamaa hojjettanii jedhe. Warri maalitti jiraattan? Warri gadhiisitti jiraattan. Gadhiisitti jiraattan warri hamaa hojjettan narraa fagaadhaa. Waaqayyoon waa gargaara. Isaan kan isaan jechaa jiranii yaa gooftaa maqaa keetiin kana gooneerra raajii dubbanneerra dinqii hojjenneerra seexana baafneerra jedhaniiti kan isaan falmataa jira. Inni garuu maal jedhe? Isin warri gadhiisitti jiraattanii hamaa hojjettan isin hamootadha.
hama hojjechaa baatan malee jaalala abbaa kootii raawwachaa hin turre waan ta'eef narraa fagaadhaa. Gadhiisitti jiraattan jaalala abbaa kootii raawwachuu hin barre, anaaf abboomamuu hin barre, abboommii koo eeguu hin barre, galuuf deebisuu hin barre, tooran isiniif kaa'e keessa deemuu hin barre. Gadhiisitti akka jabbii hidhaa kutatteetti gadhiisitti jiraachaadha kan isin turtani. Naaf abboomamuu hin beektani, naaf abboomamuu hin barsiiftani. Akka barbaaddan baatanii akka barbaaddan galtu. Karaa barbaaddan deemtanii karaa barbaaddan galtu. Waan barbaaddan dubbatu waan barbaaddan barsiiftu. Anaaf abboomamuun isin keessa hin jiru. Jaalala koo raawwachuun isin keessa hin jiru. Kanaaf narraa fagaadhaa. Narraa fagaadhaa. Warra kamiin jedhe kana? Warra isan beenneni? Warra silumaa isatti namanne, warra silumaa isan fudhanne, warra maqaa isaa waammanne? No, isaanii miti. Warra mana keessa jiran, warra waldaa keessa jiran, warra yaa gooftaa jedhanii isa waammatan. Akka koof akka kee. Warra yaa gooftaa jedhanii waammatan. Kanaafi Kiristoos Yesuus wajjiniin Waaqayyo wajjiniin walitti dhufeenya dhuunfaa hin qabnu yoo ta'e. Gadhiisitti jiraachuun filannoo keenya yoo ta'e. Jaalala isaa raawwachuun isaaf abboomamuun keessa keenya hin jiru yoo ta'e. Barsiifni keenya isa miti yoo ta'e. Jireenyi keenyaaf shaakalli keenya isa miti yoo ta'e. Utoo waldaa kiristaanaa keessa jiru hubanna. Utoo waaqeffannu utuma haalleluuyaa utuma harka keenya kaafne isaaf sagannu utuma isa waaqeffannu akka itti dhagannu hubanna. Maatewos boqonnaa 7 lakkoofsa 17 akkasumas mukti gaariin ija ba'eessa hin godhata. Mukti gadheenis ija hamaa godhata. Mukti gaariin ija hamaa, mukti gadheenis ija gaarii godhachuu hin danda'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu hin muramu. Ibiddattis hin naqamu. Egaa ija hojii isaaniitiin isaaniin beektu jedhe. Maal akka isaan jedhaniin utuu hin taane, waa'ee koo maal akka isaan dubbataniin utuu hin taane, maqaa kootiin maal akka isaan godhaniin utuu hin taane maaliin isaan beektu? Ija hojii isaaniitiin isaan beektu. Jireenya isaaniitiin isaan beektu. Jaalala abbaa kootii raawwachuu isaaniitiin firii isaan agarsiisaniidha kan isin isaaniin beektan. Lakkoofsa 23 irraa deebine yoo laalle haala nama gaddisiisu maal jedha? Akkasittiin jedhe. Ani isin hin beeku. Ani isin hin beeku. Akkam nama gaddisiisa ani isin hin beeku jedhamuun gooftaadha. Na yaadadha obboleettiin tokko yeroon high schoolii baru isheenis high schoolii barti turte na dura jirti turte na dur kutaadhaan na dursitu turte waggaa dheeraa boodan arge Finfinnee keessatti. Waggaa dheeraa booda argeeni taaksiyaan keessa lixee lixuudhaaf dhufteetu guutee raayyuu deebitee taaksii kan biraa keessa seente. Taaksii isheen seente waan an argee fi bakka bu'u ga'ee yeroon dhaabadhu dhuftee buuteen naanan itti adeemee dhaqee harkatti diriirse. Nagaa gaafachuudhaaf baay'ee hawwiidhaan an eege sababiin isaa nama hin beeku waggaa meeqa boodan arge waan ta'eef. Harkatti diriirseen naan harka isheen dhowwatte. Oh na irraanfattee abaluudhaan hin jedheen. Eenyu abaluudhaan jettee. Abalu iddoo akkasitti hin baranne yaa achitti hin baradde. Maarree bara akkas ture iddoo akkasitti wal beekna ture. No dhiifama naa godhan osoo yaadachuu hin dandeenye isin beeku. Baay'een gadde isinitti himuu hin danda'u. Baay'een gadde. Ani si beekan ittiin jedhaa. Akkan ishee beeku sirriittan beekaa bakka isheetti baratte beekaa eeyyee achittan baradhee sirriidha bara kana achiin ture naan jette garuu sin beeku naan jette anaan. Akkuma kanadha namoonni waldaa kiristaanaa keessa jiraachuudhaan yaa gooftaa jechuudhaan faarfachuudhaan tajaajiluudhaan raajii dubbachuudhaan yookiis wantoota adda addaa dinqii adda addaa hojjechuudhaan lallabuudhaan barsiisuudhaan sana hundumaa waan goonee fi gooftaa waan nu beeku nutti fakkaachuu danda'a. Garuu maal jedhee aan isin hin beeku. Maal ammoo goonetti jaalala abbaa kootii amma raawwannetti. Yoo na jaallattan maal godhaa jedhee abboommii koo eegaa anaaf abboomamaa. So na jaallachuu kee waa ittiin argisiiftu waan kan biraa afaaniin mini kanatti natti argisiiftu. Waa'ee koo waa dubbachuudhaan yookiis maqaa kootii waa gochuudhaan miti anaaf abboomamuu keetiin na jaallachuu kee argisiifta. Jaalala koo jaalala abbaa kootii raawwachuu kee isaanidha kan itti argisiiftu. Amma sana goonetti aan sin beeku. Waggaa meeqa tajaajili. Waggaa meeqa faarfadhu. Waggaa meeqa waldaa dhaqi. Jaalala Waaqayyoon goone taanaan. Jaalala Kiristoos keessa hin galle taanaan.
ani simbeeku jedha. Ani simbeeku. Kanaafi narraa fagaadhaa. Narraa fagaadhaa. Bara baay'eedhaaf Waaqayyoon eegganne Kiristoos Yesuusin eegganne warra narraa fagaadhaa jedhamu akka hin taaneef Gooftaan nu haa gargaaru. Waldaa keessatti warra badu ta'uun nurra hin jiraatu. Achuma boqonnaa torba lakkoofsa 13-14 irratti maal jedhaa? Karaa salphaadhaan ol gadaa. Karaan gara badiisaatti geessu boochoodha yookiis bal'aadha. Karri isaas bal'aadha. Namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu tokkodha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha. Karri isaas dhiphaadha. Namoonni isa argatanis muraasa jedha. Karaan inni badiisatti geessu karaan isaa bal'aadha, balballi isaas bal'aadha. Namoonni achirra deemanis baay'eedha. Eessatti geessa garuu badiisatti kan inni geessu. Karaan jireenyatti geessu immoo dhiphaadha. Karri isaas dhiphaadha, karaan isaas dhiphaadha. Kanaaf rakkoodha karaan isaa. Namoonni achirra deemanis amma midhaadhee muraasadha, baay'ee miti lakkoofsaanii. Sababiin isaa namni dhiphatee deemuun barbaadu, namni karaa irratti of eegee, toora keessatti of eegee deemuun barbaadu, gadhiisitti deemuu barbaada. Ofirraa bu'ee deemuu barbaada, akka barbaadetti, akka jaallatetti deemuu barbaada. Kanaaf karaa inni bal'aan gara badiisaatti geessu meeqatirra deema jedhee baay'eetu achirra deema. Akkuma baay'oonni yaa gooftaa naan jedhu akkuma jedhe karaan badiisatti geessus baay'eedha. Namoota baay'eetu irra deema karaa bal'aadha waan ta'eef, balballi isaas bal'aadha waan ta'eef. An garuu sinan gorsaa jedheen karra isa dhiphaadhaanii ol galaa jedhe. Karra isa dhiphaadhaan ol galaa. Yoomillee isin dhiphise. Yoollee akka foonni keessan barbaadutti ta'uudhaa baate. Akka yaadi garaa keessanii barbaadutti yoo ta'uudhaa baate. Yoo isinii mijachuudhaallee baate. Akka namummaa keessanitti tolutti yoo ta'uudhaallee baate garuu jireenyatti geessa waan ta'eef karaa isa dhiphaadhaan ol galaa. Karaa isa bal'aarra baay'oonni waan yaa'aniif yaa'ina. Karaa isa bal'aarra waan foon keessanitti toleef, waan isiniin gammachiiseef, waan isinitti fakkaateef achirra yaa'ina badiisatti geessa waan ta'eef. Karaan gara jireenyaatti geessu dhiphaadha. Karri isaas dhiphaadha. Kanaaf rakkoodha achirra deemuun. Namni achirra deemu muraasadha garuu haa muraasatu malee jireenyatti kan hin deemu. Kanaaf obboloota koo warra karaa isa dhiphaa sanarra deemnee jireenyatti galu jaalala Waaqayyoo raawwachaa foonni keenya yoo dhiphateyyuu foonni keenya akka barbaade ta'uu yoo dadhabeyyuu foon keenya gammachiisuudhaaf miti kan nuyi Waaqayyoon waaqeffannu waan ta'eef Waaqayyoon waaqeffachuun Waaqayyoon gammachiifnee darbuudha waan ta'eef kaayyoof karoorri keenya karaa isa dhiphaa sanarra deemnee gara jireenyaatti galuu danda'utu nurra jira. Sana akka goonuuf Waaqayyoon waa gargaaru. Yohaannis boqonnaa 6:28-29 irratti akkas jedha. Isaan immoo egaa hojii Waaqayyoof akka dhamaanuuf maal gochuutu nuuf ta'a jedhanii isa gaafatanii naanitu yeroo deebisu maal Yesuus deebisee isan ergetti amanuu keessaniin hojii Waaqayyoon hojjettu ittiin jedhe. Isan ergetti amanuudhaan Kiristoos Yesuusitti amanuudhaan jaalala isaa raawwachuudhaan inni immoo yoo na jaallattan abboommii koo eegaa jedhe waan ta'eef jaalala isaa isaaf abboomamuudhaan argisiisuudhaan jaalala isaaf qabnu jaalala Waaqayyoof qabnu argisiisuudhaan jireenya bara baraatti galuu akka dandeenyuuf Waaqayyoon haa gargaaru. Amantii yeroo jennu Kiristoositti amanuu yeroo jennu amaneera jennee waan dubbanneef miti. Kiristoositti amanneerra jennee waan waa gooneef miti. Kiristoositti amanuu keenya jiraachuudhaan agarsiisuu danda'utu nurra jira. Jaalala isaa raawwachuudhaan isaaf abboomamuudhaan kun fedhii Waaqayyooti moo fedhii Waaqayyoo miti. Kun jaalala Waaqayyoo moo jaalala Waaqayyoo miti. Kun karaa Waaqayyoo moo karaa Waaqayyoo miti. Kun Waaqayyootti hin tola moo Waaqayyootti hin tolu jennee adda baafachuudhaan. Yoo hin adeemnu ta'e utuma maqaa Waaqayyootti waamamnu utuma waldaa kiristaanaa keessa jiraannu utuma tajaajillu utuma faarfannu utuma kadhannu namoota badiisatti adeemanidha kan nuyi taane. Kanaaf erga mana isaa keessa jiraachuun keenya nafne erga ijoollee Waaqayyoo taane waamamuun keenya nafne erga kiristaanota jedhamuun keenya hin hafne kottaamee obboloota koo har'aa kaafnee jaalala Waaqayyoo barbaanna. Jaalalli Waaqayyoo maal akka ta'e adda baafannee jaalala Waaqayyoo sana hordofnaa. Waan nutti tolu dhiifne waan Waaqayyootti tolu duukaa buunaa. Waaqayyoof maal goone yookiis immoo maqaa isaatiin maal hojjenne isa jedhu dhiifneetu jaalala isaa raawwanna. Isaaf abboomamnaa. Isa gammachiifnaa. Yoo sana goone
waldaa kiristaanaa keessa utuu jirru hin bannu. Utuu isa waaqeffannu utuu isa waammannu hin bannu. Yoo garuu utuu nuyi isaaf abboomamuu hin barin gadhiisii keenyatti utuu nuyi jirru yoo nutti dhufe garuu gaafa deebi'ee dhufu sana an isin hin beeku nuun jedha. Narraa fagaadhaa nuun jedha. So warranni narraa fagaadhaa jedhu utuu hin taane warranni kottaa mootummaa abbaa kootii isa utuu biyyi lafaan uumamin dura isiniif qophaa'e kottaa galaa jedhee warranni simatu akka taanuuf Waaqayyoon waa gargaaru Waaqayyo isin haa eebbisu.